isin ragoota kiyya. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoomsa 27. Waa'ee jecha isaaf, waa'ee sagalee isaaf, gooftaan keenya fayyisaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos maqaan isaa bara hanga baraatti kan ulfaatee fi kan kabajame haa ta'u. Egaa mata duree kana ka'umsa godhannee wantoota hedduu har'a nuti ilaallu ni jira jechuudha. Yeroo kamiyyuu kan nu fayyadudha. Jireenya jiraannu keessatti wantoota nuti guyyaa guyyaatti gochuu qabnudha waanta ta'eef keessumaa nuti kiristaanota ortodoksiif hiika qaba. Akkuma kana immoo waan nu barsiisu qaba jechuudha. Hiikni inni qabu hiika foonii qofaa osoo hin taane lubbuu keenyaaf bu'aa qaba. Akkuma kanaallee jireenya keenyaaf illee immoo maalidha? Bu'aa qaba jechuudha. Kanaaf yeroo kamiyyuu barnoota nuti barannu foon keenyaafis lubbuu keenyaafis bu'aa kan qabudha. Foon keenya biyya lafarratti akka inni lubbuu keenyaaf bitamu kan taasisu, akkuma kana immoo lubbuun keenya immoo osoo abdii hin kutatiin hanga dhumaatti dhaabbattee mootummaa Waaqayyoo kan ishee kenne abbaa ishee akka isheen hin dhabneef nu gargaara jechuudha. Kanaaf sagalee kana waliin kaafnetu baranna jechuudha. Egaa jecha kana kan dubbate gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Maal jedheen? Isin ragaa kooti. Kanaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos samii teessoo isaa Aariyaamiin kiruubeel baatan suraafeel immoo itti marsuudhaan sa'aatiif sekendiin haalli yeroon guyyaan osoo isaa hin daangessin halkanii fi guyyaa sodaa hollannaadhaan kan fuula isa dura naanna'anii qulqulluu baraan jiraataa jedhanii kan galateeffatan teessoo isaa Aariyaamiin sana dhiisee biyya lafaa daawwatee biyya lafaa irraa immoo akkuma Addaamiif waadaa galeefitti dhala Addaamii kan taate haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam bara nageenya hin jirre nagaa qabeettii kan taate, bara eebbi hin jirre eebba qabeettii kan taate, bara ulfinni hin jirre ulfina qabeettii kan taate, bara ayyaanni hin jirre ayyaana qabeettii kan taate haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam irraa isheerraatii hafuura qulqulluutiin gadameessa ishee keessa buufate ji'a 9 fi guyyaa 5 waaqa samiin hanga kana ga'u teessoo isaa godhate dachee hanga kana ga'u immoo ejjeta isaa godhatee jiraatu abiddi waaqummaa isaa osoo ishee hin gubiin calaqqeessummaan isaa osoo ishee hin gubiin Waaqayyoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ji'a 9 guyyaa 5 gadameessa ishee keessatti baattee kan isheen Beetlehem kutaa biyya Yihuudaa mooraa loowwanii keessatti deesseetti jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa irra deddeebi'aa yeroo ture sana fakkeenyota garaagaraa fudhachuudhaan akkuma kana immoo bifa garaagaraatiin haalaa fi iddoowwan garaagaraatti maal gochaa tureera? Barsiisaa tureera, gorsaa tureera, lallabaa tureera jechuudha. Namoonni hedduun daandii du'aarraa gara daandii jireenyaatti akka isaan dhufaniif, namoonni hedduun dukkanaa gara ifaatti akka isaan bahaniif, eenyuun amanuu fi maaliif amanuu akka qaban barsiisaa gorsaa tureera jechuudha. Eenyu? Gooftaan keenya fayyisaa keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos. Jecha kana kan barreesse immoo lafanni oolee waliin oolee lafanni bulee waliin bulee isa waliin jiraachaa kan ture Yohaannisidha jechuudha. Jecha afaan yookaan jecha gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos afaan gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos keessaa kan ba'e sagalee ulfaataa kana isin ragaa kooti jedhee gooftaan keenya fayyisaa keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos kan dubbate wangeela isaa boqonnaa 15 lakkoomsa 27 irratti caqaseetu jira jechuudha. Egaa ilmi namaa maaliin ragoota isaa ta'an? Nuti Waaqayyoof maaliin ragaa taana? Maal yoo goone ragaa taana? Akkamitti ragaa taana? Qulqulloonni osoo jiranii, ergamoonni Waaqayyoo osoo jiranii, nuti ilmaan namaa gaafa guyyaa jimaataa biyya irraa kan bocamne akkamitti ragaa isaa bahuu dandeenya? Maaliin ragaa isaa bahuu dandeenya? Yoo maal goone, yoo maal raawwanne ragaa isaa ta'uu dandeenya. Gooftaan keenya fayyisaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos egaa bakkeewwan garaagaraatti jechootawwan garaagaraatiin akka nuti ragoota isaa taane akkuma kana ammoo nuti warri isatti amanne warri gaafa guyyaa 40 fi 80 bishaaniif hafuura qulqulluu irra cuuphamne nuti warri foonii fi dhiiga isaa sooranne warri abboommi isaa kurnaan eegne warri seerota wangeelawwan ji'an eegne ragaa baatota isaa akka taane lafa nuuf kaa'aa jechuudha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos
Kiristoos isa faana jiraachuuf maal akka gochuu qabnu, ragoota isaa ta'uuf illee maal akka gochuu qabnu kutaawwan macaafa qulqulluu garaa keessatti dubbateetu jira jechuudha. Kanaafidha nuti ragoota isaa ta'uuf wantoota garaa nuti raawwannu, hojii nuti amannee amantii keenya immoo hojiitti jijjiirree ittiin isaaf taanu wantoonni hedduun ni jiru jechuudha. Jireenya keenya guyyaa guyyaatiin dabarfannu keessatti wantoota garaa kallattiiwwan garaatiin gooftaa keenya yookaan waaqayyoo kan nuti ragaa taanu ni jira jechuudha. Isaan keessaa egaa inni tokko maalidha? Fannoo gooftaa keenya, fayyisaa keenya, qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiin fannoo inni irratti fannifame gaafa guyyaa jimaataa Qaraani'oo irratti yookaan gaara Qaraani'oo irratti kan inni irratti chinkaarame sana fannoo sana morma keenyatti hidhachuun akkeessaa fi fakkeessaaf osoo hin taane dhugaa fi haqaan morma keenya irratti baachuun ragoota isaa nu taasisaa jechuudha. Ragoota isaa nu taasisaa jechuudha. Fannoo gooftaa keenya, fayyisaa keenya, qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiin maal gochuun? Morma keenya irratti baachuun, keessa keenyatti kudhaammachuun, morma keenya irratti baannee, morma keenya irratti hidhannee, morma keenya irratti erga hidhannee booda immoo amantiidhaan laphee keenya keessatti nuti kudhaammanneerra yoo ta'e gooftaa keenya, fayyisaa keenya, qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos yookaan Kiristoos du'uusaa, Kiristoos nuuf dhiphachuu isaa, Kiristoos nuuf gidiraa arguu isaa, Kiristoos nuuf fannifamuu isaa, Kiristoos du'aa gara jireenyaatti nu baasuu isaa, inni waaqa dhugaa ta'uu isaa, abbaan isa keessa inni abbaa keessa jiraachuun isaa ragaa bahaa jirra jechuudha. Fannoo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin morma keenya irratti baanneerra yoo ta'e, fannoo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin sirnaan hidhanneerra yoo ta'e, fakkeessaan osoo hin taane amantiitiin, dharaan osoo hin taane dhugaatiin, haqaatiin nuti ittiin jiraanneerra yoo ta'e, dhuguma duukaa buutuu gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 37 kaastanii yoo dubbiftan, namni maatii isaa ganee, fira isaa ganee, eenyummaa isaa ganee, qabeenya isaa ganee fannoo isaa isa waliin baatee isa waliin bu'e lafa qonnaa isaatti sangootaaf qambarrii isaa dhiise mana isaa keessatti qabeenyaaf maatii isaa dhiise Kiristoosiif jecha fannoo isaa baatee Kiristoos waliin kan bu'e dhuguma ragaa baatu yookaan dhugaa baatu gooftaa keenya, fayyisaa keenya, qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosidha jechuudha. Fannoo Kiristoosiin mormatti baachuun akka inni jedhetti morma keenya irratti kudhaammachuun, morma keenya irratti kudhaammachuu qofaa osoo hin taane fannoon sun akkuma Kiristoos gidiraa arginutti jireenya kiristaanummaa keessatti gidiraa arginutti jabaannee dhaabbanne, rakkoo fi dhiphina arginutti jabaannee dhaabbanne hanga dhumaatti isa waliin deddeebine yoo ta'e inni kun dhugaa baatu yookaan ragaa baatu gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos jechuudha. Nuti dhuguma ragoota gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 37 kaastanii yoo dubbistan jechuudha. Kana qofaa miti. Wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 40 kaasnee yoo dubbifne warreen Kiristoosin simatan, warreen Kiristoositti amanan, warreen Kiristoosin jaallatan, warreen seeraa fi abboommii Kiristoosin eegan qulqullootaan raajota isaatiin abboota qulqullootaa hojii waaqayyoo hojjetanii darban isaaniin simachuuf duduubatti waanta hin jenneef warreen isin simatan dursanii anaan simataniiru, warreen isin hin simanne immoo dursanii anaan ari'ataniiru jechuun gooftaan keenya, fayyisaan keenya, qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos yeroo biyya lafaa irra fooniin akka namaatti nama fakkaate biyya lafaa irra deddeebi'aa ture ofii isaa dubbateetu jira jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 40 kaastanii yoo dubbistan. Kiristoositti yoo amanne nuti dhuguma ragaa baatu Kiristoos yoo taane jalqaba irratti kan nuti raawwachuu qabnu, kan nuti gochuu qabnu inni jalqabaa maalidha? Hojii inni hojjedhaa jedhe hojjechuun dirqama keenyadha jechuudha. Ilaala, hojii inni hojjechaa jedhe hojjechuun dirqama keenyadha jechuudha. Kanaaf fannoo Kiristoosin hidhachuun akka Kiristoos jedhe sanatti jiraachuuf isa waliin deddeebi'uuf hojii isaa hojjechuuf kan inni hojjedhaa jedhe hojjenne kan inni hojjetinaa jedhamu irraa fagaachuuf dhama'uu kan nuti qabnu jechuudha. Nuti ragoota yookaan dhugaa baatota Kiristoosidha taanaan, ragoota Kiristoosidha taanaan isa waliin buuneerra, itti amanneerra, lapheen keenya sirriitti isaaf cabee isa waliin deddeebineerra taanaan hojii Kiristoos hojjete sana hojjechuuf wanti teellaatti nu deebisuu hin jiru jechuudha. Kan inni jibbirraa immoo fagaachuuf wanti nu dhorku hin jiru jechuudha. Mata duree kana faana wal qabatee waa'ee adii uffachuuti. Adii maaliif uffanna? Baaqee maaliif uffanna? Yookaan baallee maaliif uffanna? Yookaan immoo naxalaa maaliif uffanna? Ilaala. Ragoota Kiristoos ta'uu keenya kan nuti ittiin mirkaneeffannu tokko Kiristoosiif ragaa ta'uun keenya, Kiristoos waliin bu'uun keenya kan nuuf ragaa ta'u keessaa tokko adii uffachuudha.
Kiristoos nuuf gidiraa argee Kiristoos unuuftiif dhiphatee Kiristoos unuuf dhiiga isaa dhangalaasee Kiristoos unuuf foon isaa muree Kiristoos unuuf cinaacha waraanamee Kiristoos unuuf jedhee gidiraa arguun isaa fannoo muka jiidhaa irratti chinkaaramuu isaa unuuf jedhee gatii kaffaluu isaa kan nuti itti ragaa baanu keessaa tokko kasoomina gadi of qabummaadha. Isa keessaa tokko maalidha? Adii uffachuudha. Maaliif adii uffanna? Maaliif adii uffattu? Bareedinaan uffattu? Naxalaa yookaan ballee jennee kan uffannu yookaan immoo baaqee jennee kan uffannu maaliif kan isaan uffattan? Inni shunkurtii nagadu hojjetee bu'aa wayii argachuufidha. Gabareeni kan inni facaasu osoo hin beekin rooba har'a roobaa jiru beeka malee gara fuulduratti wanta jiru osoo hin beekin midhaan qulqulluu filatamaa daabbii fi yuuriyaa gatii mi'aawaa kana waliin maal godhaa biyyatti makee gala. Hanga gaafa inni biqiluutti abdiin eeggata. Erga inni biqilee booda immoo firii isaa eeggataa jechuudha. Gabareen kan inni facaasu callaa tirfii, callaa gaarii yookaan immoo callaa yookaan bu'aa gaarii argachuufidha jechuudha. Callaa isaa eeggata. Barataan qabxii gaarii eeggata. Bor nan boqodhaa laata jedhee har'a barnoota barataa jechuudha. Kan inni baratu barnoota sana hojiitti jijjiiruufi jechuudha. Ilaala. Nutillee gaafa adii uffanne deemnu, gaafa baaqee yookaan immoo naxalaa uffanne deemnu waa malee miti. Wanta abdannutu jira. Abdii wayitu jira. Ilaala. Wanta nuti yaadne tokkotu jira. Kaayyoo qabna. Ilaala. Galma wayii qabna. Waan kaayyeeffanne wayitu jira. Lafa ga'uu barbaadne tokkotu jira jechuudha. Bara kana hunduma keessa jirtanii amma soo ol ka'aa dhaabbadhaa jenne hunduma keessan obsee irraa kaafnee jechuudha. Obsee tolee walitti geergisa mutu ol ka'aa jenne. Karaa fuulduraa gadi buttumoo hundi duubaan gadi gototaa kaatu naxalaa. Akkamitti kaatume? Ol kaatu namni tokko. Ol kaatu namni tokko. Bartaade yaani maal goytu fuulduraan ta'e wal duubaan ta'e gadi gototuu hin hafu garuu baay'een isaan kan gadi gototanii ijoolleen duraa wal duuba gadi gototu gaafa deemus ta'e. Isaayyuu warra kam warra naxalaan isaanii gaggabaabduu sana. Namoonni hedduun maal godhu isinitti fakkaata gadi gototaa. Kaan eessa geessu dugda keessatti hafti hiixatanii du'anii badanii akkas godhanii gadi gototanii isaa booda naxalaa uffannee jedhu isa kana miti. Naxalaa jechuun inni kun dhugaa baatuu Kiristoosidha yookaan immoo ani sirna sana eegaan jiraan jedhamu eegaan jiru isa kana miti. Ilaala isa kana miti. Kanaaf garuu maaltu jira isinitti fakkaate yeroo nuti naxalaa gaarii uffannee ilaala gaafa nuti akkas gamtaa yaanee deemnu mana eenyutu du'ee mana du'aatti dhuftu namni adii uffatee mana du'aa dhaqa. Namni adii uffatee mana du'aa dhaqa. Mana du'aatti kan nuuf eenyudha? Callisee gurraachaas diimaas daalachaas fakkeessaas akkeessaas uffatee kan deemu sana inni kun beekamaadha. Bareedinaafis miti. Mana du'aattis dhufna miti. Mana jireenyaatti dhufna. Bareedinaafis uffanna miti. Ani kaayyoo wanta qabnuuf uffanna. Ragaa baatota Kiristoos ta'uu keenya ittiin mirkaneessuufi. Mootummaa Waaqayyoo halluu adii wanta fakkeeffamuufi. Mootummaa Waaqayyoo ifaan wanta fakkeeffamuufi. Fuuldurri keenya ifa wanta ta'eefi. Kaayyoon keenya galmi keenya ifa wanta ta'eefi. Daandiin nuti irra deemnu ifa wanta ta'eefi. Amantaan keenya ifa wanta ta'eefi. Sirnii fi ittiin bulmanni mana kiristaanaa keenya ifa wanta ta'eefi. Sirnaa fi heera mana amantaa keenya eeguuf mootummaa Waaqayyoo sana ittiin dhaaluuf akkuma kana du'a lammaffaan akka inni jiru du'a sana irratti immoo akka hin qaanofneef abdii wanta qabnuuf. Kana qofaa miti Kiristoos dukkana jalaa yookaan mootummaa du'aa jalaa gara mootummaa jireenyaatti nu baaseera wanta ta'eefi dukkanaa gara ifaatti nu fideera wanta ta'eefi kallattii biraatti maal jennee lallabaa jirra nuti kan amannu waaqa ifaati nuti kan amannu waaqa jireenyaati nuti kan amannu waaqa isa dhugaa waaqa isa jiraataa waaqa isa bara baraati waaqa dukkanaa osoo hin taane waaqa ifaa waaqa du'aa osoo hin taane waaqa jireenyaa waaqa isa dhugaa waliin deddeebineetu jirra mootummaan Waaqayyoo maalidha? Ittiin abdanna jennee kan nuti ittiin amanne jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhee? Isin ragoota kiyyaati. Ilaala. Isin ragoota kiyyaati. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa inni awwaala diigee du'aa ka'e uffata adii dadhabeera narraa baasaa.
dafqeeraa dhaqna kun haadhiqaa uffata kana naaf jijjiiraa awwaalan irraa diigaa hin jenne. Uffata mootummaa isaa isa aduu irra harka torba kan addaatu. Ilaalaa cabbii irra harka torba kan ifu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos uffatee kan inni ka'ee jechuudha. Du'aa ka'uu isaa kan ittiin lallabnu, waaqa dhugaa ta'uu isaa kan ittiin lallabnu, alfaa isa jalqabaa omeegaa isa xumuraa ta'uu isaa kan ittiin amannu, kaleessa kan ture har'as kan jiru darbees kan jiraatu ta'uu isaa kan ittiin amannu, isa fannifamee du'aa ka'ee ta'uu isaa kan nuti ittiin lallabnu, inni waaqa dhugaa ta'uu isaa kan nuti ittiin lallabnu nuti ijoollee ifaati jechuudha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaatiin akkas jedhee maal jedhe isiniin jedhee isin ragoota kiyyaati isin dhuga baatota kootii jedhe wangeela Yohaannis boqonnaa 15:27 irratti. Bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos immoo hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 4:20 irratti akkas jedhani. Nuti kan ija keenyaan agarree fi kan gurra keenyaan dhageenye hunda dhugaa ba'uuf ragaa ba'uuf duubatti hin jennu. Ija keenya waan baay'ee agarreerra. Fayyisuu Kiristoosin agarreerra. Ilaalaa arjummaa Waaqayyoo ilma namaatiif oolu agarreerra. Nutillee osoo balleessinu, osoo sagaagallu, osoo badii hojjennu, osoo maqaa namaa xureessinu, osoo daandii qajeelaarra hin deebi'in, osoo hiriyyaa keenya, obboleessa keenya, obboleettii keenya dabarsinee gurgurru Waaqayyo sa'aatii kanaan dhiifama isaatiin arjummaa isaa nuuf baay'isee sa'a kanaan nu ga'uusaa agarreerra. Afaan keenya keessaa jecha tokko baafnee akka nuti dubbannuuf akka inni nu gargaare agarreerra. Sababni isaas maaddiin dhiyaatee harkaan qabachuu fi afaan kaachuu gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Namni afaan harkaan qabatee osoo afaan hin kaatiin lubbuun isaa darbuu danda'a. Ilaalaa namni harkaan qabatee afaan kaatee osoo hin liqimsin lubbuun isaa darbuu danda'a. Kanaaf Waaqayyo arjummaa isaa nuuf baay'isee bishaan nuti dhugnu keessa fayyina isaa nuuf kaa'ee nyaata nuti nyaannu fayyina isaa nuuf abbee wanta nuti hojjennu maraan Waaqayyo fayyina isaatiin maal nu godheera. Hunda waan nuuf ta'e hafuura isaa qulqulluutiin wanta nuti taanu hunda wanta nuti rarra waan nuti uffannu hunda nuuf qulqulleessee akka nuti lubbuun keenya nu keessa oolee bulu fooniif lubbuun keenya akka gargar hin baane nu taasiseera. Ija keenyaan agarreerra gurra keenyaan dhageenya miti jechuudha. Ilaalaa ija keenyaan agarreerra gurra keenyaan dhageenya miti jechuudha. Kanaafidha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isin ragoota kooti yeroo inni jedhu bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookaan duukaa buutonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos immoo maal jedhani hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 4:20 irratti nuti kan ija keenyaan agarree fi kan gurra keenyaan dhageenye dhugaa ba'uudhaaf ragaa ba'uudhaaf lallabuudhaaf teellaatti hin jennu hududuubatti hin deebinu. Isaan akkuma dubbatan kana ilaalaa. Seefi alagaa osoo hin sodaatin, labsii farisootaa osoo hin sodaatin, dhorkaa farisootaa osoo hin sodaatin, jechoota farisoota irraa itti darbatamu waaqa harkee warreen waaqessan leellistoota waaqa harkeetiin dhiibbaa isaan irra ga'u daangaan isaanitti cufamullee kallattii barbaadanii osoo guyyaa tokko hin sodaatin. Addunyaa kana irraa warreen akka Phaawulos fa'aa kiiloomeetira 2,000 ol miilaan imaluudhaan magaalota 18 ol seenanii lallabuudhaan ergaawwan 14 ol immoo erguudhaan warreen akka Phexros fa'aa warreen akka Yohaannis fa'aa hanga Fixmootti hidhamuudhaan Siilaasii fa'aa mana hidhaa keessatti gidiraa arguudhaan ilaalaa. Warreen akka Maatiyaas fa'aa gogaan isaanirraa quncaafamee ajjeefamuudhaan warreen akka Isxifaanos fa'aa immoo dhagaatiin tumamanii ajjeefamuudhaan warreen akka wareegama qulqulluu Giyoorgis immoo dhagaatiin tumamuun baaburaan daakamuun kuraakuriitiin caccafamuun lafeen isaanii bittinfamuudhaan qoree kophee irraa adeemuudhaan gidiraa arganii morma isaanii seefiif kennanii warreen akka Arseemaa ija isaanii dhabuudhaan nuti kaadhima namaa osoo hin taane ani kaadhima Waaqayyooti jettee dhugaa ba'uudhaan safuu ishee qarree ishee eeggatte kan ishee maal goote kan ijaan agarte kan gurraan dhageesse maal goote. Kan isheen ragaa baate jechuudha. Har'a maallaqa gaarii qabna. Har'a yeroo gaarii qabna. Haala gaarii qabna. Yeroo nuti laphee keenya qulqulleessinee wanta agarreef waan dhageenye ragaa baanudha jechuudha. Bara nuti itti deemaa jirru bara 2018. Barri 2018 maal akka inni fakkaatu? Barri 2018 maal fidee akka dhufu anaa fi isin hin beeknu.
Barri 2018 maal fidee akka inni dhufu hin beeknu. Barri 2018 maal akka inni fakkaatu hin beeknu. Barri 2018 nagaa fidee dhufu du'a, jireenya fidee dhufu badii hin beeknu. Nuti garuu abiddi bara balleessuuf dhufu. Akkuma kana duuti hamaan dhufu. Qilleensi hamaan dhufu. Galaan raafamu hamaan yoo dhufellee akka jabaannee keessa dabarruuf, akka dhaabbannee hanga dhumaatti keessa dabarruuf maal gochuu nu barbaachisa? Hanga dhumaatti jabaannee dhaabbachuuf qalbii jijjiirrachuu. Akkuma kanaa akkuma adii uffanne keessa keenyas ala keenyas tokkoon qaamolee miiraa keenya hunda isaa to'achuu bituu qabna jechuudha. Duukaa bu'oonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qaamolee miiraa isaanii bituudhaan, qaamolee miiraa isaanii hogganuudhaan, qaamolee miiraa isaanii irratti gooftaa ta'uudhaan addunyaa kana hundumaa waliin ga'anii maal gochaa turanii? Lallabaa turanii jechuudha. Lallabaa turanii. Kanaafidha hamaa baattanii gara bara 2018tti hin darbinaa jechuu kana. Kanaaf egaa duukaa bu'oonni gooftaa keenyaa, fayyisaa keenyaa, qoricha keenyaa Yesuus Kiristoos gidiraa argaa, dhiibbaawwan garaa garaa argaa maal gochaa turanii? Addunyaa kana irra maal ta'anii? Deddeebi'aa kan isaan turanii jechuudha. Addunyaa kana irra deddeebi'aa, dhiibamaa, gidiraa argaa kan isaan turanii jechuudha. Addunyaa kana irra gidiraa arganiiru. Addunyaa kana irra yeroo deddeebi'an hidhamaniiru, garafamaniiru. Warreen akka Phaawulosiif Siilaas hidhamaniiru. Warreen akka Yohaannis fa'aa fiximootti deemanii maal ta'aniiru? Hidhamaniiru jechuudha. Yohaannis abbaa wangeelaa, Yohaannis abbaa mul'ata isaa kan inni barreesse eessattidha? Mana hidhaa fiximoottidha jechuudha. Achi keessa taa'ee kan inni maal godhe? Kan inni mul'ata isaa barreesse jechuudha. Kan inni mul'ata isaa barreesse. Abboonni keenya kaleessaa mana hidhaa taa'anii maal gochaa turani? Hojii Waaqayyoo hojjechuuf duduubatti hin deebine jechuudha. Fakkeenyaaf Siilaasii fi Phaawulos mana hidhaa miila tokkoon dhaaban. Mana hidhaa miila tokko maal ta'anii? Dhaabanii jechuudha. Kanaaf addunyaa kana irra naanna'uudhaan fannoo Kiristoosin harkatti baatanii nuti isa fannifame du'ee du'aati kan ka'e Kiristoosin hin lallabne jecha dhugaa bahaa, gidiraa simachaa, dheebochaa, gidiraa argaa, birrii tokko osoo hin qabaatiin, saantima tokko osoo hin qabaatiin addunyaa kana duraan cubbuudhaan, duraan hojii hin taaneen, hojii seexanaatiin machaa'ee ture maal godhanii? Sagalee Waaqayyootiin yookaan dubbii wangeelaatiin macheessanii jechuudha. Maqaa Kiristoosiin cuuphaa kan turan, maqaa Kiristoositti namoonni akka isaan amanan, Kiristoos waliin akka isaan deddeebi'an, waaqa tolfamaa akka isaan dhiisan, waaqa warreen faayidaa hin qabne, osoo ija qabanii warreen ilaalle, osoo gurra qabanii warreen hin dhageenye, osoo harka qabanii warreen hin sochoone, osoo miila qabanii warreen deemuu hin dandeenye, warreen akka kanaa akka isaan gadan taasisaa turaniiru jechuudha. Yeroo kana immoo gammachuu qabaatanii miti. Hojii yookaan immoo dhangaa gaariirra afaa gaarii irra rafaa dhangaa gaarii nyaachaa kan isaan deddeebi'an miti jechuudha. Hamatamaa isaan budaadha. Daa'imman qalanii nyaatu jedhamanii hamatamaa. Keessumaa bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Qeesaarota Roomaan kan isaan jedhamaa turan. Foonii fi dhiiga Kiristoosiin yeroo isaan nyaatan, foonii fi dhiiga Kiristoosiin yeroo isaan qopheessan maqaa xureessuuf jecha isaan budaadha. Nama nyaatu daa'imman qalanii foon isaanii nyaatu dhiiga isaanis dhugu jechuun Qeesaaronni Roomaa maqaa baasaa turaniiru jechuudha. Maqaa irra tuulaa turaniiru. Ilaalaa maqaa isaanii salphisaa turaniiru kaleessa jechuudha. Namoota hir'uu jedhanii warreen jinoostikoota waamaa turaniiru jechuudha. Ilaalaa namaatiin nama lubbuu jedhanii waamaa turaniiru. Isaan warreen du'aaf jireenya gidduu jiranidha jedhanii yookaan immoo isaan namoota hir'uudha. Yoo hubatan ni baru, ni fayyu, yoo hubachuu baatan ni du'u jedhanii maqaa hir'uutiin nuti dhaloota waamamaa turredha jechuudha. Sababa Kiristoositti amanneef kiristaanonni kaleessaa akkatti gidiraa argaa kan isaan turan dhiphachaa kan isaan turanii jechuudha. Kanaaf kiristaanonni hedduun kiristaanota 8,120 sana qofaa osoo hin taane hanga har'aatti illee gatii kan kaffalaa jiran baay'een isaa inni jiru jechuudha. Hojii duukaa boqonnaa 2 lakkoofsa 32 ilaaluu dandeessu jechuudha. Hundi keenya ragaa isaatii jedhaniiru. Ilaalaa
hundi keenya ragaa isaatiin gooftaan keenya fayyisaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 27 irratti isin ragoota kiyyaa jedheera. Isin ragoota kootii jedheera. Duukaa bu'oonni gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos immoo isa kana hojiirra waanta oolchaniif, isa kanaaf hojii gaarii waanta hojjetaniif yookaan immoo waanta dhagahan kana ragaa isaa ta'anii waanta arganiif warreen 12 osoo hin taane hundi isaaniiyyuu maal jedhani hundi keenyallee ragoota isaati jedhanii hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 32 irratti dubbataniitu jiru jechuudha. Hundi keenya ragoota isaati jechuudha. Lala as kan jirru hundi keenya Kiristoositti kan amanne maqaa Kiristoosiin cuuphamne adii uffannee kan teenyu akkuma kana waaqa tokko qabannee kan jirru gaafa guyyaa 48ffaa cuuphamnee fooniif dhiiga isaa fudhannee meerooniin qaamolee miira keenya 36 dibannee biseedhaaf akka bitamneef waadaa guyyaa sana kan galle kan hin ganne har'allee maalidha nuti ragoota isaati jechuudha. Gooftaan keenya gaafa fakkeenya akkuma nu barsiise jechuudha. Manni amantaa keenyaas fakkeenyaan barsiisti jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yoo ilaaltan baala wayiniitiin fakkeenya godhatee nu barsiiseera. Muka harbuutiin fakkeenya godhatee nu barsiiseera. Laga yaa'uutiin fakkeenya godhatee nu barsiiseera. Manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoollee kallattii garaagaraatiin fakkeenya garaagaraatiin illee maal gooti ni barsiisti jechuudha. Ijoolleen ishee akka jabaatanii dhaabbataniifi ijoolleen ishee akka mootummaa Waaqayyoo keessaa hin baaneefi ijoolleen ishee daandii Waaqayyoo irraa akka addaan hin baaneefi ijoolleen ishee jireenya biyya lafaa kana qofaa osoo hin taane jireenya du'aan booda du'aa ka'umsa lammaffaatti fuula Waaqayyoo dura gurraacha uffatanii kan dhaabbanneef yookaan immoo gaddaan gurraacha'anii akka hin dhaabbanneef boo'aa akka fuula isaan dhaabbanneef maal gooti manni kiristaanaa guyyaa har'aa kana ni barsiisti, ni gorsiti, ni gaggeessiti jechuudha. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 5 jalqaba irratti gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos ifa addunyaa waan ta'eef isa ibsuuf yookaan barsiisuuf adii uffanna. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos fayyisaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos ifa addunyaa waan ta'eef ifa addunyaa yeroo jennu immoo ifa yeroo tokko ifee yeroo tokko immoo aamu osoo hin taane ifa barabaraa isa daangaa hin qabne kan hin daangeffamne jennee waanta amannuuf gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos ifa addunyaati jennee ittiin ragaa ba'uuf akkuma kanaa immoo ittiin barsiisuuf adii ni uffanna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 5. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 9. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 9 qabadhaa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 9 maaliif adii uffattu? Gooftaan keenya fayyisaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos yeroo du'aa ka'u uffata du'aa sana boolla keessatti gatee kafana ittiin kafaname sana boolla keessatti gatee uffata haaraa uffatee uffata haaraatiin ka'ee jechuudha. Mootummaa seexanaa caccabsee aangoo seexanaa caccabsee uffata du'aa sana boolla awwaalchaa boolla du'aa sana keessatti gatee gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos du'aa ka'ee jechuudha. Kanaaf egaa nuti kan nuti ittiin lallabuuf ittiin waa'ee isaa ragaa ba'uuf kan nuti adii uffannu jechuudha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 9 jechuudha. Kanaaf egaa abbootiin keenya egaa kitaaba qulqulluu fi hafuura inni qabu maal godha bu'uura godhachuudhaan egaa waan baay'ee ergaa ilaalanii booda adii akka uffannu sirna nuuf hojjetanii darbanii jechuudha.